namticha wahiituu jaartii isaati jalqabaa harreen jalaa dhiittee ajjeefte. San booda jaartii ta lammaffaa fuudhe. Xiqqoo erga waliin jiraate booda harreen maan sun deebitee ammallee jaartii isaa ta lammaffaa tanallee dhiittee ajjeefte. San booda guyyaa booyaatii namni hundinuu walitti qabamee booyuu jalqaban. Namoota booya dhufan keessaa tokko taa'ee namticha kana xiinxalla fagoodhaa jechuudha hin laalaan. Osuma inni akkasitti ilaaluun dubartoonni namticha jaartiin isaa jalaa duute kana bira dhufanii taaziyaa rabbisaa sabbarsiisuu namni jedhanii erga geessan booda waa jedhaniin dhumarra akkana jedha. Dhiirrillee dhufee rabbi sinaa sabbarsiisu maalii jedhee erga itti haasa'ee geessee yoo ka'uuf ta'u waa jedhaan jedha namtichi kun. Ka fagoodhaa taa'ee ilaalu kun maal jettiin dubartoonni wayita waa jettuun akkana jedha. Dheedi jedha. Dhiirri ammoo wayita waa jedhuun lakki jedha. Maali inni wanni kun jedhe. Almuhim ka'ee bira dhaqee rabbi sinaa sabbarsiisu maalii jedhee ni geessee san booda akkan jedhe. Wallaahi gaaffii xiqqoo wahii qaba. Baadhee manatti hin galuun na dabbare. Isinitti himee haa deemu deebii isaa barbaada garuu jedhe. Gaafadhu jedhe. Wayita dubartoonni waa si gaafatan taate ani hin beeku wayita waa jedhan eeti jettaan akkana. Wayita dhiirri ammoo asiin jedhu lakki jettaan maali dubbiin jedhee gaafate. San booda akkana jedhe. Dubartiin tabbisaa sabbarsiisuu kanaan jette booda maarree jaartii sadaffaa hin fuutaa jedhanii na gaafatanii jedhe. Yeroo kana hin fuudhaa jedhaan. Dhiirri ammoo wayita dhufu akkana jedhe. Rabbi isaa sabbarsiisuu kanaan jedhanii keessan booda ammoo harree san gurgurtaa naan jedhan. Ani ammoo hin gurguruu jedhaan. Tanumaa baruu waan biraatii miti jedheen. Akkasii maarree harree san gurgurtaa jedhee gaafate innillee seenaan dhumattee namni dubbiin galteef hin galtii nagaatti.